Nante jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii har'a waa isinitti agarsiisa jechuudha. Ijoolleen ruuza bicha nyaatanii tooni garaaf goggoskitan waa isinitti agarsiisa akka isin biddeen tolfattan. Bishaan ishee kanatti namna jechuudha. Kaza kaamera jechuudha. Hirshoo jechuudha. Hirshoo namni wallaalan jiru. Ani isa kana fayyadama jechuudha hirshoo. Kaza waliin geenya. Bishaan xiqqoo dabala jechuudha maalaa xiqqate. Kaza waliin geenye daqiiqaa 5 jechuudha. Haga kun kuf jedhutti qadaaddanna jechuudha. Qadaaddanne lafa godhaa jechuudha. Mamma maal isinitti agarsiisa? Amma immoo duqeetii inni fachuu deemaa jechuudha na wajjin tura. Ani duqeetii jechuudha. Duqeetiin koo isa kana jechuudha. Isa kana fayyadamaani. Duqeetii fayyaa ta'uu rakkoon qabu in ta'a jechuudha. Innistanii naanni bifa jijjiirratee keessitanii jechuudha. Amma midhaadhaan qadhamaa. Amma kinoo hordoftoota kiyyaa nan immisaafananii amma immisee hoggaa inni bifa jijjiirratee walitti deebina jechuudha. Amma kinoo bifa jijjiirratee daakessi jechuudha. Amma isa deemna kallattumaan gara bukeechuu deemna jechuudha. Agartanii amma kinoo akkanatti kuf jedhaa jechuudha. Akkanatti gaafa kufsinii jedhee ibsan deemtu qodaa biraatti naqattu jechuudha. Gara qodaa biraatti naqattu miilaan jechuudha. Akkanatti bukaa jechuudha. Gaafa inni kuf jedhe hoggasuu isin bukeessa jechuudha. Hirshoon isaa akkatti bukaa yammaa daqiiqaa 10 tursiisanii gabaadha jechuudha. Kaza maal gootu zayituuni beektu zayituuni san qabeettu gootu jechuudha. Zayituuni maaliif akka inni ijjisaa duuba fuuldura ija sin jalaan godhan. Kaza pink powder jechuudha. Pink powder namni wallaaleen jiru. Pink powder kan kee kana jedhasan namatti godhattu dimbaa istan jechuudha of jalaa namatti godhattu. Ani kinoo maan kashayee tokko Baisa maan kashayee tokkoof ishee kanatti godha jechuudha. Na amma isa deemtu soogidda jechuudha. Soogidda. Kaza soogidda itti gootu pink powder itti godhattu. Na amma kallattumaan isa deemna bukeechinaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliin ani harkumaanan qallise jechuudhaani warri harkatti gaanii kaawwachuu dandeessanii ani maaliifis gaagulaan hoggaa himmisaan daakuun hin gaagulaa sila saniifu akkanatti ashaatanii tooni bukeeffachuuf illa agartanii hin gaagulaa jechuudha. Gaagulaa isaanii immoo sirriitti buruskitanii itti fayyadamtan taanaan wanta isin miidhuu miti si fayyada jechuudha. Amma ruuza nyaatanii tooni garaa keessanii boggisiisan isa kana yoo fayyadamtan baay'ee bareeda dhugaa isin jira. Akkanatti fayyadamaa tooni nyaadha. Ijoollee baay'ee sammuna viidiyoo gadhiise sana kan hojjettee naan jettanii komantii alatti kinoo haala kanaan hojjedhee tanan agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf xaafii gurraacha fakkaata malee duqeetiif fakkaatu. Maaliif sila innistanii bukeessitanii waan ta'eef. Naante akkanatti hojjetatanii tooni yoo nyaattan wanta ruuza wajjin rakkattan tokkollee hin jiru. Baay'ee bareedaadha dhugaa isiniin jedha. Akkanatti hojjettanii yoo nyaattan isiniifis bareeda ta'a. Akka biddeena alaa bitanii sanitti firiija keessa gootaallee takkallee hin badu jechuudha. Wanti qomoxoxoo wanti lapheena guba jedhamu tokkollee hin jiru. Firiija keessa godhattanii yoo barbaadda firfirii godhattanii nyaachuu dandeessanii yoo barbaadda misaa dinnicha intini waan ta'e godhattanii nyaachuu dandeessa waan ta'eef
wanti si miidhu tokko hin jiru itti fayyadama. Garuu maaliif viidiyoon kun guutuu isaa yuutuubii jalattaan hin gadhiisa. Yuutuubii jalaa deematooni ilaala sin jedha. Kanaaf ammoo gaa tolfamee irraa bahee walitti deebina jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu asirratti arrabni hin jiru maaliif harkaan bukeessitee jettanii tooni sila yoo akka biyya keenya sanitti yoo himmisne hin gaagula waan ta'eef gaagulaa isaasan boroskuudhaaf harka koo dhiqadhee isaan hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf arrabni hin jiru ijoollee baay'eetu na gaafate waan ta'eef isaan fayyada jedhee kananii warri beektanii warri hin beekne immoo itti fayyadamanii maaliif ruunyi gizee mara inkulaalitti keenyaafis gaarii miti ijji cungaarra keenyaafis gaarii miti jechuudha laphee keenyaatiif. Kanaaf isa kana kubbaayyaa tokkoon hojjetattanii tolfattanii yoo nyaattan baay'ee faayidaa isinii qaba jechuudha. Hojiirra tan qarjettanii hojjettanii akka ugaa ruuzii sangaraa keessan keessan badu ijoolleen biyyatti biddeen tolchuu wallaaleen jiru akkuma biyyaa isaanii jechuudha. Kun wanta addaan qabu. Kanaaf viidiyoon kun isinitti yoo dheerate iyyifama isiniin jira. Kanaaf ugaa tolfamu walitti deemina. Hordoftoota kiyya amma kanarra gahee akkasitti kinoodhaan itti faca'e akkasitti bukaayee babbareedee warafaasaa kana dirqama irraa balleessuu qabdan jechuudha. Maaliif isin jalaa definii ta'a jechuudha. Isin jalaa dafanaa akkasitti kinoo haala kanarra gahee jechuudha. Asisiniin jira hordoftoota kiyya. Haala kanarra gahee jira. Noo akkasitti babbareedee jira. Akkasitti bareedee jechuudha. Akkasitti irraa balleessitu jechuudha. Warafaasaa kan inni bukaa'ee tooni warafaa guuree akkasitti balleessitu jechuudha irra. Kinoo akkasii obboloowwan kiyyaa biddeenni keenya kanarra gahee siniin jedha. Kinoo tolchee finne waan ta'eef hin jira. Kanaan jira jechuudha. Tolchaan jira. Kanatti kinoo hojjetattanii nyaachuu dandeessanii jechuudha. Wanta nama dhibu tokko illee hin qabu. Akkasitti hojjettanii nyaachuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa dhugaasiniin jedha. Hojjedhaa tooni nyaata. Ishee alaa bittanii tooni wannoon jedhina. Hojjedhaa nyaata.